sanu fagodu egaa isinillee barnoota keessan namatti fufee guyyaa qiyaamaa kitaaba isaa mirgaan fudhatu rabbiin isin haa taasisu. Amma immoo manxaafii darasaadhaaf afna jettanii waan qabdanu akkaawuntii keenyaan illee gadhiiftanii rabbi isinirraa taqabbalu. Onni keenyas dubartoonni keenyas ijoolleewwan keenyas guddaan keenya xiqqaan keenya namna har'aas irratti wal geenya hundi keenya nama gaaddisaa arshii waliin dhaabatu rabbiin haa taasisu. Kitaaba keenya mirgaan nama fudhatu rabbiin haa taasisu. Guyyaa har'aa nama jannata keessaa bootaa fudhatee gale rabbiin haa taasisu. Namni dhukkubsataa dhuftan fayyaadhaan gala. Namni rakkataa dhuftan rakkina isinirraa rahmata isaatiin fuudheennaan gammachuudhaan gala. Namni nama dhukkubsatu isinitti dhaammatee jirullee gammachuutti rabbi isin haa galchu. Namni rakkina mana keessaa qabdanullee har'aa qabee rabbi isinirraa haa kaasu. Namni hamnii garaadhaa qabdanullee rabbiin isin haa maaru. Isin birattuu dabalatee nurree warra amantiin qabnellee nama hamni qabu rabbi nuuf hanassaru. Abbootiin keenyas imaamotiin keenyas ijoolleewwan keenyas nama guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshiitti walitti qabu rabbi nu haa taasisu. Ulamaa'ii keenya nu bira dhaabatanii har'aa sirraa galan rabbi nuuf haa milkeessu. Bakka dhaabbanne kana nama guyyaa qiyaamaa ragaa ta'uuf rabbi nu haa taasisu. Ragaa keessan ol fudhattan kana utuu gad hin deebisiin rabbiin bira geenye jannata keessatti nama ragaa jannataatiin gala rabbi nu haa taasisu. Nama aalimummaadhaan taa'ee allamee qaraasisu akka Aisha rabbi isin haa taasisu. Ijoolleewwan keenya hedduun jara hagga nama 40 gahanu kitaaba usulaa xumuranii buluuga xumuruudhaaf deemaa jiru. Hamma gaafa xumuruutiin qaraana jedhan jarri kunis keessaa qophaatti jiru. Daawaayyuu gochuu jalqabaniiru warra irratti faa daawaa godhaa jiran waan nama ajaa'ibu maasha Allah. Kanaaf gammachuu kana nu gammadaatii du'aa'ii nu kadhaa jenneeti kan isin waamne. Egaa rabbis na gammachiisu du'aatonni keenya nu wajjin taa'abaa jirtu rabbiin taa'abii duniyaa akira rabbis irraa haa fuudhu. Yaa haadholii keenya ammas wantan isiniin jedhu amaanaa anamman duniyaarra jirutti isinan qaraasisa. Isinoo amman duniyaarra jirtanutti hin qaraatanii? Dhugaadhuma rabbii moo? Wallaahi shakkii keessan hin qabu anis akkas hin qaraatanu. Anis immoo amma lubbuun kona keessa jirtu isinan qaraasisa. Aadii rabbiiti. Wallaahi rabbii aadii isinii galeera. An duniyaarra jiraannaan inuma qaraa'ama amma duniyaarra jirutti. Isinis inshaallah hamma duniyaarra jirutti qaraana jettanii egaa rabbi umurii keessan dheeressu. Namni dugdi isin dhukkubaaru miilli isin dhukkubaaru mataan isin dhukkubaaru har'uma rabbi isin fayyisu. Yaa rabbi walaloo adda addaarraa toohidarraa aqiidaarraa waa'ee uffataa laalchisee adaba laalchisee ijoolleewwan keenya qopheeffatanii dhufanii jennaan dhiifne bokkaan nutti dhufnaan kana biratti akamaa adda addaa jechuudhaafi haadholiin keenya ijoolleewwan keenya qophaa'anii jennaan bokkaan nutti dhufnaan dhiifne wallaahi yoo rabbi jedhe waggaa lamman kana yeroo birraa irratti yeroo bonaa irratti mu'aadaraa isaa goone asuma irratti ani sinan kiisa yoo rabbi na jiraachise inshaallahu ta'ala eebba keessan akka magaalaa Jimmaatti waan sifne yeroo bokkaan nutti hin dhufne keessan isin kiisa isaarraan moofotu nu jedha isaarraan maashaallah rabbi afootu isinii haa jedhu rabbi afootu isinii haa jedhu. Egaa kana caalaa isinitti dheeressu dhaabataa ooltanii bokkaadhaan tortoraa ooltanii rabbiin guyyaa namni tortorullee guyyaa namni gubatullee gaaddisa isaatiin haa kaawwatu. Egaa ijoolleewwan keenya rabbi isin haa milkeessu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Obboleettiin keenya tokko absutaalaa jirti jennu keessaa inni ukkubaa jira jedhan badaa hamlii garaa qabdi yaa rabbi nuuf fayyisi. Ammumaa qabee rabbi nuuf fayyisu. آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إجا زوري دافز بوتاني مجاهو kan mijaa wasitta salaatu inni kan manatti salaatu jarri sina geggeessanu warri shaadaan keessan hanqate immoo qopheesseen jira juma'aana biraa fudhattan namni maqaan keessan galmaa'ennaan dhabda yoo jiraattan hundi keessanuu juma'aanatu isinii kenna abshira taappaatti dhahee isinii kenna ragaa keessanii waliin deemnan isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. Korean illee namni kana dhaabbattan namni kana haala mijjeetan jiraata rabbi sina jiraachisu sagantaan egaa gabaabaadha kana caalaa isinitti hin dheeressu nama waan dhageen fayyadama rabbina haa taasisu haasa'u sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Allahu
الله أكبر إن شاء الله أستاذ كنيا ربنا عامل كيسو سكنتا أما شيخ محمد سالم أستاذ كنيا وفني وان غري قودني كاني في جنو حال ميجسني إن شاء الله فرم غرغرتي إن شاء الله أستاذ tan darasootas warra sheeka gargaaranii qaraasisanus qarahaa ilmiitti jiran warra khidmaatti jiru dargaggootas simindarraa yoo rabbi Digdamii shan kun dhufanii waan qara'an irraa waan naamunaa isin dhageessisuudha. Haffazanii mataa keessatti qabu. Namni 550 haffazee mataa keessaa qaba. Waan barate waggaa lamaaf wala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hintaane salaamtaan sawaaba gurguddaa qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gammadani inni bikaate gammadani aboo isinii miti warra kanaarra sagalee illallah olma qabin kanatti gammadani isin numo riskii gadiramoo osoo isin bakka kanaan kaane riskii barakaa isin mana keessaa si jiru namni yaaddeen alarraa si jiru namni yaaddeen ilmaan si jiru namni yaaddeen abdani hajaan keessa indiarra bawwan baadani ne warri harkaan kee ful warri hajaan qabuutti mimi ol ful argige horgami gabat bari kanabar sirra habanamtu miskinummaan hundin rukan galini dhukkubni rukan galini haday dhukkuba miskinummaan rakkina hiyyuma hunda haday bismillahir rahmanir rahim balli badu garkee kana namni haja qabdu balli faa'ishaadaatti hada ya rabbatina barre bakka kuram Huffaaza fadhaafnaaf madarasaa biratti daballee halqaa ilmii biratti daballee mana huffaazitti bakka namni Baik mate, wale makati tu badi. Ini tadi mulai mana ni? Ini. Bagus. Amaran di mana? Amaran apa di? حي على الفلاح حي على الفلاح Wah, Wah, الله أكبر Mana mau dikasih? الله أكبر لا إله إلا الله Gimana gitu? Sudah benar.
warri shaadaan jalaa galmaa'ee ka'een kennamini guyyaa ruttanii garri lafiifaa hanaanee sa'aatiin ammallee ganama geggeessaa bira geenye. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله naannoo kanaas gara kanatti sigaa gammachiisuun kan darasootaati waan ta'eef. kanaaf inshallah gara ittaanti isin dabarsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu laffaanii cinqamanii bakka kanatti waliin nu qaban. Aalimni yeroo jedhe yaa Rabbi rizqii naa buusi jedha. Ahamudara jedhan namni irra guddaa dachii kanarraa irra Rabbi sodaatan ulamaa'idha. Umurii isaanii keessa barakaa haa kaa'u. Miidiyaaleen bakka kanan nu warrabaasni Allaa bakka kanaa nu qopheesse. Dubartoota keenya diin isiniin bareede. Jaarmiyaan madrasaa guddaan milkiin ilmaanii milkiin manaa oolaan abbaa gaarii qabdu dubaala keessa lafti jetti Oromoon. Mana keessa haadha manaa Rabbiin namni sinugoon ke kalma takka Rabbiin sin xiqqeessu homaa tokko hin yaaddawini fuuldureetti jabaadhu. Sheeka qubachiise silan baranna jedhanii jarrituu jiranuu isin dura buutanii jara kana dura eebba qaqqabdan kan jaraa ma guyyaa jaraa eebba jaraa ammas ni eeyna itti geenya isin immoo eebbi keessan eebba barakaa Rabbi isiniif haa godhu. Biyya keenya biyya khayrii Rabbi nuuf haa godhu. Darasaan asirratti barataa jiru kan dacheen ittiin bareedu biyyi ittiin bareedu Rabbi nuuf haa taasisu. Ulamaa asirraa daa'in jajjabaana keessa jiru tariigaa karaanaa banii jechuudha. Sheekh Muhammad Amin na dursa nu gorsu inshaallahu ta'ala. Egaa hadda quraana Rabbi keessan ganaadhaan mallee gammachuun ganaadha. Gaafa dhaqxanii aakiraatti ittiin jannata fudhattanii seentan irra caalaa gammachuu Rabbichitti nu haa gammachiisu. Asittis Rabbi isin haa gammachiisu. Waan baranneen hojjechuu Rabbi isin haa waffaqu. Ergaan waliidhaan tawhiidni tokko tokko mana keenyaa keessaa gadhiisaan isin haadholee isintu ilmaan keenya tawhiida barsiisuudhaaf akka baratu gochuudhaaf
akka allamtu gochuudhaaf waannaan tokkoffaan isin abbaarra abbaan bakkee oole ijoolleedhaa waliin argu bakkee oole halkan yennaa ni galu ijoolleen rafaniiru wal arguunu mangaa qabu torbiirra hanga torbii kana waan da'awaa godhanu keessatti haasaanu keessatti rabbiin abbaa fedheef dargaggoodhaaf du'aa'ii bareedaa barbaachisa. Sheekh Muhammad Amin dhufanii du'aa'ii bareedaa ergaa bareedaa isiniif dabarsu bokkaa keessa isinin tursinu inshaallahu ta'ala. Fuula saalaaluu leerratti sinaa wabbatu. Ummata sagantaan itti jirtan kun wanti biyya lafaa kanatti naa kenne yaa rabbi jedhanii kadhatan hin fallan. Akkana jedheeti na kadho rasuula isaatiin sallallahu alaihi wasallam. علمينا دبل بكم سنا دبل جئتي وقل ربي زدني علم ورينا دبل علمنا دبل كان ومنما كل بهم فرائب الدار بطني الرافقاتهم أدريكما ردوانا وبرسيسين فنافوا ربي نموت وبرسيس علماء كان وائس ربي بيك وانتين صفة سابق وانتين قرآن سابق شرعي سابق وانت فاقب أهلين جنة مويس ما شاء الله ما شاء الله أكرموا أكم ترتيب ورجوك بخون غاري فاطمة بابية الله أكبر باينا ملمتشيس غاري يسرى إبراهيم يادو يسرى الله أكبر اسمه تزيد رأسة تقلنا ألا شيخ ما تزيد النارن غاري أسماء بابية الله أكبر ما شاء الله غاري سيدة محمد الله أكبر غاري مرشدة الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله نمت طلب عيه غاري حسنات شمسو الله أكبر ما شاء الله غاري هاجر أباولي الله أكبر هاجر أباولي إيش غاري يسرى شمسو الله أكبر ما شاء الله غاري مجاهدة ثابت الله أكبر ما شاء الله غاري ريهام مراد الله أكبر ما شاء الله غاري تايباتي ما شاء الله غاري تايباتي الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله غاري نعيمة بابية الله أكبر غاري منيرة ياسين الله أكبر ما شاء الله كونمو غاري زبيرة أبا مدد الله أكبر إني تانمو غاري عائشة عمر الله أكبر أولياء يرى نجري غاري سيام هبتامو الله أكبر ما شاء الله غاري آسيا سعيد الله أكبر ما شاء الله غاري نفيسة ذاكر الله أكبر كان نفيسات غاري فردوسا الله أكبر فردوسا انجلتو رمي Ani maqaan jira qabame. يقبل تكلم غير براسين الله أكبر كنا جنوني أستاذ كنا على ماني أستاذ شو ما من كنا الله أكبر أما بوت متوقع أبداتي سنبودة روكام هرتني في جتو ورمو كان عندي كسر فلوس تنو مالك كن دبل سنين جنة إتيان سنن نراجع جتو رديرا أجتو متي إيه جرا كمان هدي بارون جتني بغير سنين جيم سكرني سينجي سرمي إيه جرا أجتو متي إسمه مچي سرا يو سينجي مچي سينيس برات تنيه بفهمود
دبلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعالوا يا هو وستانا يدين كامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما بكمو بيا الرا مقالا جمّا كيسا ganda buusaa kittoo keessatti dubartoonni namni 550 bakka kanatti kan waggaa 2 barataa turan sheenni keenya Sheek Muhammad Saaliin eebbisanii bifa bareedaa fi miidhagaa ta'een waraqaa isaanii kennuudhaaf eebba guyyaa har'aa irratti gammachuudhaan argamanii jiran. Mee Allahu akbariino Allahu akbar Allahu akbar. Kanaafu abbaa madarakii guyyaa har'aa, abbaa oomishaa guyyaa har'aa, abbaa leenjisaa guyyaa har'aa, baabaa keenya abbaa keenya sheeka keenya Sheek Muhammad Saalii isaanitti isiniif dabarsina. Sheek Muhammad Saalii mijaalummaa tamaan eebbifna hanga biliyoonatti itti fufna. Allahu akbar. Du'aa isaanii fi dhaamsa isaanirraa dhaggeeffannaa. Isaanii wajji turtii gaarii. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد